tan maraaf hawaasni Oromoo Ohio koree deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Columbus-tti hagayyaa 14 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa akkasumas qophii bashannanaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artistoonni Oromoo kanneen akka Yeenet Dinqoom, Abdiin Uressaa fi Kadir Kotolaa sagantaa kanarratti argamuun isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiru. Hawaasni Oromoo magaalota ollaa jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Daayirektariin OMN Muhammad Abdosh, Gulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Darajjee Hawaas, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo qophii Ohio kana irratti ni argamu. Teessoon The Crossroads Event Center 169 Fairway Boulevard, Whitehall, Ohio. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Kottaa haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if haa tumsinu. Koree qindeessituu sagantichaa Columbus, Ohio, USA. wareegamtoota qaalii sabni Oromoo amma dhabuun qaban jechuun waliigalam keessa namqaraati biisaa kan hordofee namooti bebeekamoon jaarmiyaa siyaasaatiif fuulli miidiyaa hawaasaa gaddiitti dhagaam ibsachaa jiru. Ajjeechaan nam kan irra raawwatamu qaama walabteen qoratamuu qabaa yaadu mata bal'aatti oduu OMN Harka Caaluun Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa irratti sirni biltsiginnaa abdii kutanna kee waan seeneef uummati Oromoo nageenyi qabsaa'ota isaa sirni biltsiginnaa jiratti guramanii jiran irratti dhiyeenyaan hordofuu qabaa jedhame. Waldaan ogeeyyii seera Oromoo idil addunyaa jecha bukaatoo of ogeessi seera Abdul Jabbaar Hussein irra raawwatan balaaleffatee jira. Gabaas midhaasin qaama. Mootummaan naannoo Tigraay jechuun TPLF sirni mootummaa biltsiginnaa jechuun mootummaa federaala fonqolchuuf waraan bilisummaa Oromoo jechuun WBO wajjin waliigaluu ilaalchisee ibsa baasee jira. Sirni mootummaa Abiy Ahmed biyyatti diiguuf qarqara ergee jira jedhaddi bilis baasaan uummata Tigraay warqan gargalchuuf maddammari waraana gaafatee jira. Tanallee kan deemu gamoo manaaf qabeenya dhibi qabsiisuun tajaajilli liqii kanaan dur kennamaa ture cuuf akka dhaabbata baankiin biyyoolessa Itoophiyaa jala dabarsee jedhan. Waraan Itoophiyaa keessa ji'oota 9 dabraniif godhama jiru waan riibdhaaf fakkaatu bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Joosef Baayiden jechuun ergama adda harmaan dur dhuuf Jeffrey Feltman Itoophiyaa deebisuufi jedhan. Oduu teentanaa moomne kan Agay 13 bara 2021 guyyaan Jimaataa guutuun oduu adda kunoota. Ashama kamal tanda watota Oromia Media Network dua raf kamna sanitimna yuhun ngidasi walinan tram ogeessi seeraa fi abukaatoo Abdul Jabbaar Hussein guyyaa roobii galgala magaalaa Adaamaatti lubbuun isaanii darbuun kaleessa hagayyaa 12 bara 2021 achuma Adaamaatti awwaalamanii jiru. Namni kun kufee argamuun kan himame yoo ta'u keessumaa hidhamtoota siyaasaa fi abukaatoo ta'uun wal qabate yeroo garaagaraatti doorsisni isaa fi maatii isaa dhaqqabaa turuutu himamam. Ajjechaan nama kanarratti raawwatame qaama walabateen qoratamuu akka qabuufis qaamoleen garaagaraa gaafataa jiru. Abdul Jabbaar akkamiin yaadatamaa waan jedhu irratti guyyoo waariyoo waan qindeesse qaba. Isaanii sihiri hojii godhatan nu immoo falmine si baasuun dirqama kennan sodaatiin manidha Itoophiyaa seenuuf halkan tokko naafan ayyuun seera tokko akkam jechuun na jajjabeesse. Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa jedhama. Gameessi ganna 40 miseensi garee abukaatoo dhamtoota siyaasa Oromooti. Barattoota qaroo Oromoo muraasa yuunivarsiitiin Finfinnee oomishte keessa adda duree ta'uusaa warri waliin baratan hundarra gabaa. Abba seerama murtii waliigala Oromiyaa ranga abukaatoo dhamtoota siyaasa Oromoo falma mirga namoomaatiif barsiisa seera qofa don taane
laafaqitti dabcu fadhaddachi dhaabbachuu nama qaafalma turta'uusa tokkragaana nooma waayya Abukaatoo Baqqalaa Garbaa Jawaar Mahammad Lidatu Ayyaaloo Hamza Boorana Dajane Xaafaatiif hidhamtoota siyaasaa hedduu qofa osoo hin taane nama Theater of Lie yookaan galma sobaa dhaabbachuun dabalatee gaazexeessitoota dubbilis baasaa Bahiree Abdul Jabbaal Gammadaa yookaan Jaba Hussein irra dubbachuu jira. Akka inni lakkoofsa warra Itoophiyaa bara 1972 abbaa isaa Hussein Gammadaatiif haadhi isaa Shashaggur irra godin Baaliyaana Garfaa gan Habbeenuu dhalaate. Yuunivarsiitii Finfinnee seenee qabxii guddoo sun digirii jalqabaa maarraati. Abbaa seera ta'uun godin Hararge Baalee tajaajilee jedhu. Sadaas barkum lamaaf tokko hanga dooles barkum lamaaf afuriitti Inistituutii Leenjii Qaamolee Haqaatiif qorannoo seera Oromiyaa togeeyyaddu leenjisuu seenaan jireenya isaa balbaloomsa. Abukaatoof gorsa seera ta'uu manneen murtii Itoophiyaa kan fuulin beekni jir jedhu ogeeyyiin seera kas waliin hojjechaa turan. Barhama hamaatti irree qaba kum jedhanii nagayi 11 galgal roobii oduun akkan jettu fuul miidiyaa hawaasaa weeraarti. Ogeessi seeraatiif Abukaatoon Abdul Jabbaal Hussein galgal kan magaala Daamaa keessa kufe argame. Duutii isaa dhagaamuun dura sa'aatii muraasaa fuul Facebook irratti odeeffannoo qoodaa katur. Mucaan Baale Abdul Jabbaal Hussein du'aa mo'ata. Hacaaluun jedhame waggaa tokkoon booda qe'een Oromoo ammallee gaddaa weeraramte. Reeffi hospitaal Rift Valley Adaammaa jirurra gara Finfinnee geeffamu qorannoo reeffa yookaan post mortal godhamte Adaammaa deebisuun kaleessa gahi 1221 awwaalan. Abdul Jabbaal Hussein Gammadaa yookaan Maqaariyyaa Jaboo jedhamuun ka beekamu wareegamtoota qaalii Oromoo sabni Oromoo yeroo ammaa dhabuun qabu jechuun waliigalan keessa nam qaraati. Du'isa kanallee hordofee namoonni bebeekamoo fuulli miidiyaa hawaasaa gaditti dhagaam ibsachaa jiru. Paartiilee siyaasaa Oromoo keessa addi bilisummaa Oromoo ABO Koongireesiin Federaalistii Oromoo kaafaa'uun akkan jedhan. Obbo Abdul Jabbaar Hussein du'aan boqochuu isaa yeroo dhageen gaddi guddaan nu dhagaam jedha addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n namni seera kun bilisummaa uummata Oromootiif kabaji mirga dhala namaa jaan argu baatullee haayoo fakeehin numri guutuutti dadhabfirii argate Oromoo mirgi isaa kabajuuf seerri dabaka qajeelcha shakkii tokkollee hin qabnu jedhe. Obbo Abdul Jabbaar Hussein Abukaattoo ta'anii dhaabbachuu qofa osoo hin taane kabachiisuu olaantummaa seera keessa shoormata isaanii taphataa turan ka jedhe dhaabbati Jawaar Mahammad faan kaafaa'oon lubbuun nam kana darbuun gaddi guddaan dhagaame ibsachaa maatii firaaf firoottan isaa akkasuma hawaasa Oromoo beekaaf qaroo kan dhabeef obsaaf jajjabina winaa jedhe. Jaarmiyaan Oromoo kun lamaanuu garuu akkaataa duusaatiif maaliin akka lubbuun isa dabarte beeku baannullee ibsi barbaanne jechuun ibsi gadda kan mummeeffaat. Dunam kanaatiin wal qabatee waan hedduu jedhamu jira. Doorsisi tokko sababa hojii isaatiin dhaqqabaa turu qabnu warri jedhulleen kanooma. Warri reef dhiqan immoo harka namaatiin ijjeefamu sakalees raga ba'an. Miidiyaan Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan OMN hanga oduun tun qindooftu sabab duusaa ilaalchise wanni qulqulleeffatiin jirtu. Garuu sabab ilaalchi siyaasaatiin Itoophiyaa keessatti hayyuu beekaaf beektota hedduu dabalatee namoota hedduun nyaatamurraa kan ka'an lubbuun lammiilee tokkolleen akka nageenyi hin qabne tumaman. Nu warri janaasa isaa reeffa isaa duubarra dhugeedhaan dhiqee agarre. Waduudhuma wal qabateen waldaan ogeeyyii seeraa Oromoo idil addunyaa ajjeechaa Abukaatoo fi ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein irratti raawwatame balaaleffatee jira. Abdul Jabbaar Hussein goota nama sodaa hin qabne ofiif osoo hin taane dhugaa fi mirgoota ilmaan namaa fi nama jiraatee darbee jechuun leellisee jira. Waldaan kun Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa hedduu fi abukaatummaan falmaa fi kan jiru Abdul Jabbaar ji'oota dura nama siyaasaa beekamaa biyyattii kan ta'e obbo Lidatu Ayyaaloo falmee hidhaa baasuusaa yaadachiise. Ajjeechaan Abdul Jabbaar irratti raawwate rifaasisaa fi gadda onnee nama cabsuu kan jedhu waldaan ogeeyyii seeraa Oromoo namni jabaan kun haadha warraa fi mucayyoosaa jaallatu biraa dhugaaf jecha nama wareegamedha jedhe. Abdul Jabbaar miseensota waldaa keenya baay'ee fi hiriyaa ture kan jedhu waldichi Instituutii leenjii qaamolee haqaa Oromiyaa leenjisuun kumaatamaa gahoomseera jedhama. Nama sodaa malee seerota dhimmoota yakkaa fi mirgoota siivilii haaromsuu keessatti gumaacha olaanaa bahatee fi abbaa seeraa mana murtii waliigalaa cimaallee akka tures eeree jira. Waldaan ogeeyyii seeraa Oromoo idil addunyaa gaddaa itti dhagahame ibsaa maatii firoottanii fi waayillan isaaf jajjabina hawweera. Gumaachi inni kabajaa mirgoota namaa fi bilisummaa saba isaatiif godhee dhalootaaf dammaqina guddaa fi kan hin dagatamne ta'uus ibsee jira.
sirni biltsiginnaa abdii kutannaa keessaa waan seeneef uummanni Oromoo nageenya qabsaa'ota isaa sirnicha jalatti ugguramanii jiranii itti dhiyeenyaan hordofuu qabaa jedhame. Maddeen odeeffannoo keessoo mootummichaarraa OMN argate akka ibsutti sirni mootummaa biltsiginnaa abdii kutannaa jabaa keessa galee jira. Sababa abdii kutannaa keessa galee fi sirnichi diigamaa jiraachuun wal qabate nageenya qabsaa'ota Oromoo jajjaboo balaarra buusuuf socho'aa jira jedha maddi odeeffannoo keessoo mootummaati OMN qaqqabe kun. Ajjeechaan qabsaa'aa Oromoo abukaatoo fi ogeessaa seeraa gameessa Abdul Jabbar Hussein irratti raawwatame shiraa sirna biyya bulchuu kanaan kan wal qabatee raawwatame ta'uu mala kan jedhu maddi keenya kun ajjeechaan qabsaa'aa Abdul Jabbar Hussein atattamaan koreen walabaa ta'e hundaa'ee akka qoratamuuf gaafatee jira. Yeroo sirnichi laamshee kufuu fi raafamaa jiru kanatti haalli nageenya qabsaa'ota Oromoo hidhaa jiranii yaaddessaa waan ta'eef uummanni Oromoo itti dhiyeenyaan hordofuu qabas jedhanii jiru maddeen odeeffannoo keessoo mootummaarraa OMN argate kun. Gara oduuwwanii birootti wayita ceenu ammoo jilli ergama addaa pireezidantii US Joe Bideniin muudame Jeffrey Feltmanin hoogganamuun gara Itoophiyaa imalaa jiraachuun himame. Jilli kun marsaa kanaan Itoophiyaa, Jibuutii fi United Arab Emirates akka daawwatu ministeerri dantaa alaa Ameerikaa beeksiseera. Jilli kun daawwannaa guyyoota 9 kanaan qondaalota olaanoo biyyoota sadanii waliin mari'ataa jedhamee eegama. Mariin kun nagaa fi tasgabbii bu'uuraa kan godhate ta'uunis himameera. Gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa President Biden Jake Sullivan ibsa kanaan dura ergaa karaa Tiwiitarii ofiin maxxansaniin yeroo murteessaa kanatti jilli ergama addaa gaanfa Afrikaa naannicha akka daawwatu ajajanii jiru jedhanii turan. Waraanni ji'ootaaf biyya guddoo tana keessatti ta'aa jiru dararaa fi walqoodiinsa hamaa fideeraa jedhu. Haala ammaa kana waraanni hin jijjiiru kan jedhan Jake Sullivan qaamoleen hunduu gara marii akka dhufaniif waamicha godhan. Ergaa kana kan qoran Director USA Samantha Power lola kanaaf tooftaa waraanaa furmaata miti jedhu. Ergamaan addaa US Jeffrey Feltman rakkoo waraanaa Tigraay fi walumaagalaa kan baha Afrikaatiif fala akka barbaadaniif Baatii eblaa darbe Joe Bideniin muudamuun isaanii ni yaadatama. Dippiloomatiin kun marsaa lamaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota akka Egypt, Eritrea, Sudan, Qatar, Saudi fi United Arab Emiratesin daawwatanii turan. Mootummaan naannoo Tigraay sirna mootummaa biltsiginnaa fonqolchuuf waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjiniin waliigaluu ilaalchisee ibsa baase. Sirni mootummaa biltsiginnaa biyya diiguuf qarqararra gahee jira kan jedhu ibsi kun biyya diigumsarraa oolchuu fi qaamoleen qabsootti jiran hunduu tumsaa tolfatanii waliin qabsaa'uun yeroon isaa ammaa jechuun waamicha godheera. Mootummaan biltsiginnaan hoogganamu gama isaatiin walta'iinsa kanaan tumsaa shororkeessitootaa jechuun filatee jira. Abrahaam Birroo bal'inaan isinitti hima. Tumsi humnoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo tolfatan yeroo murteessaa biyya diigumsarraa oolchuuf qaamoleen qabsootti jiran hunduu deeggaraa jiranidha akka jedhu ibsi mootummaa naannoo Tigraay kun qabiyyeen waliigaltee kanas dhiyootti kan uummataaf ibsamu ta'uu kaa'ee jira. Tumsa qabsoo waraana bilisummaa Oromootii fi humna ittisaa Tigraay TDF jedhamu sirna mootummaa biltsiginnaa fonqolchuuf taasifame kanas fakkeenya godhachuudhaan sabaa fi sablammoonni biyyattii gamtaanee qabsaanii kufaatii sirnichaa akka ariifachiisan gaafatee jira. Mootummaan Tigraay ibsa kanaan tumsa tolfachuu waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay irratti burjaajii hawaasa keessaa ka'u irratti yaada kan kennan ajajaan waraana waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Marroo walta'iinsi humnoota lamaanii kan dantaa Oromoo sharafuu akka hin taane BBCtti himanii jiru. Roorroo bulchiinsa wayyaanee jalatti uummanni Oromoo argee waraanni keenya tolchee beeka kan jedhan ajajaan waraanichaa
yaaddoo Oromoo sirriitti beekna jechuun tumsichi tumsa of eeggannoon godhame ta'uu dubbatan. Oromooni TPLF waliin walitti dhufeenya akkamii akka qabaataa ture kun eenyumaafuu ifa rakkoo hedduun yeroo TPLF PDOta yookaan immoo dhaabbilee adda addaa tolchee mootummaa biyyattii sanaa ture rakkoo hedduu dararaa hedduu keessa dabree ture haala sana immoo jijjiiruu fi wareegama hedduu kaffalee haala sana erga jijjiiree immoo wareegama sanayyuu caalu takkaamayyuu argameen beekne namummaayyuu xiqqeeffamee jiraachuu sadarkaa dadhabuu irra gahamee mootummaa akkasiitu isa mudate haala akkasii kana keessatti Oromoon madaa qabuu qaba dhimma sana yeroo fudhannee baay'ee uummata keenyaan mari'annee haala rakkoo furuu danda'u ammoo waan Oromoon barbaadu sharafuu hin dandeenyeen yeroo fi TPLF waliin diina waloo qabnu isa kana kuffisuu irratti bifa waraanaan wal hubannoo qabaannee waliin hojjechuun ni danda'ama akka jedhu irratti yeroo gabaabduu fi mariitu ture waan ji'a tokko walakkaa hin caalleen asitti wal hubannoon jiraachuun dirqama ta'aa jechuu maaliif humna gurguddaa waraana harkaa qabu mootummaa kana lolaa jirutu jira waan ta'eef akkaataatti yookaan ammoo akkaataamatti guutummaa biyyattii keessatti lola kana irratti wal hubannoon jiraachuu qabu irratti nuti walii galle gootummaa si gaafata murtii fudhachuu si gaafata. Kanaan dura walitti dhufeenya takka yoo hin qabnu dubbachaa tuman ture siyaasa keessatti taphatu jira. Siyaasni yerootti haaloo hin qabaannetu jira. Siyaasni addunyaa kana irratti biyyi yookaan dhaabni yeroo hundumaa dhaabbataa diina kee ta'ee hafus hin jiru akkasumas yeroo hundumaa dhaabbataa fira kee ta'ee hafus hin jiru ni jijjiirama. Yeroo ilaaluu fi haala yeroo waliin tarkaanfachuun dirqama. Walitti dhufuu yoo baannee maaltu ta'a Oromoon as keessatti maal harkaa qaba maal argachuu danda'a maal dhabaa ka jedhu yoo yaadne haalli akkaataa amma itti Itoophiyaa keessatti adeemamaa jiru suni dhimma kanarratti yoo gara kuteenyaan itti seentee hin hojjenne waan argannu caalaa waan dhabuuf deemtu caala waan ta'eef waan dhorkuu hin dandeenye irratti duuba dhaabbatanii ilaaluu osoo hin taane itti siiqanii waliin hojjechuun dirqama ta'a jenneetu murteessine amma miidiyaa irratti kana jechuu kan hin barbaanne akkaataatti walii galametu jira. Callisa mootummaa walii gallisaa walumaan hojjechaa deemnaa jedhameetiin miti jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo fi TPLF waggaa 30 dura humnoota waraanaan sirna dargii kuffisan ta'uun isaanii ni yaadatama. Kufaatii dargii booda akka lakkoofsa faranjii bara 1991 mootummaa ce'umsaa hundeeffame waldhibdee humnoota lamaan gidduu tureen Addi Bilisummaa Oromoo chaartara ce'umsaa keessaa ba'uunis yaadannoo yeroo sanaati. Haalli sun irra deebi'amaa kan jedhu gaaffii uummataa tumsa ammaa waliin ka'u yoo ta'u ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo marroon humnooti TPLF yoo maraatan malee badii kaleessaatti deebi'uu abjuu jedhu akka hin qabne himu. Dammaqinni Oromoo ammas bakka bara 1991 hin jiru jedhu. Uummati Oromoo dammaqii siyaasaa isaa fi dhimma TPLF fi dhimma qabsoo waliigalaa haala addunyaatti jirtu kaleessa gaafa 1991 achitti beekuu fi har'a achitti inni beeku garaagarummaa guddaa qaba. Warri TPLF yoo maraatummaa taate malee rakkoo gaafa 1991 uuman sana deebisanii ni uumuu jechuunis yoo uumanis ammoo Oromoon isa sana akkan heeyyamne isaanii bareechanii beeku kun waan guddoollee nu harkisu miti. Mootummaan Bilisiginnaa gama isaatiin tumsa dhaabbilee lamaanii kana tumsa shororkeessitootaa jechuun ibsa baaseen balaaleffatee jira. Dubbiintuun waajjira ministeera muummee Biillaneessiyyuu tumsi dhaabota lamaanii tumsa shororkeessitootaati jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa karaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii baaseen humnoonni lamaan dhaabbilee goolessitootaa fi biyya diiguuf socho'aa jiranidha jedha. Haa ta'u malee tumsi waraanaa Tigraay fi waraanaa bilisummaa Oromoo gidduutti tolfame hawaasa bal'aa Oromoo fi xiinxaltoota siyaasaa biratti deeggarsa guddaa argataa jira. Qabsoo siyaasaa keessatti kaayyoo dhaabbataa malee firrii fi diinni dhaabbataan hin jiru ka jedhan hayyootii siyaasaa Oromoon humnoota federaalistii hunda wajjin michummaa tolfatee sirna mootummaa nafxanyaa hundeedhaan ofirraa buqqisuu qabaa jechuudhaan murtii hooggansi waraana bilisummaa Oromoo fudhate sirrii ta'uusaa ibsaa jiru.
Gara oduu keenya xumuraatti wayita ceenu ammoo baankonni Itoophiyaa lafa gamoo manaa fi qabeenya biroo qabachuun tajaajila liqaa kanaan dura kennaa turan kamiyyuu akka dhaabaniif baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ajaja dabarse. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaatti daayireektara hordofii baankiiwwanii kan ta'an obbo Fraser Ayyaalaw dhimmicha irratti turtii FM Shaggar waliin taasisaniin hanga labsiin murtoo kana jijjiiruu ifa ta'utti baankonni biyyattii lafa gamoo manaa fi qabeenya garaagaraa qabachuun maallaqa liqeessuu kan hin dandeenye ta'uu mirkaneessanii jiru. Murtoon kun tajaajilamtootas ta'e baankota biyyattiif miidhaa guddaadha jedhu qaamoleen garaagaraa dhimmicha ilaalchisuun yaada isaanii kennan. Itoophiyaatti diinagdeen wal qabatee shirrii dalagamaa jira jedha mootummaan. Uggurri liqaa yeroo hin murtoofneef labsame kunis haalli diinagdee biyyaa raasu waan mudateef tarkaanfii fudhatame ta'uu ibsee jira. Deetaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalany Shaggariif deebii kennaniin tarkaanfichi gabaa tasgabbeessuuf kan fudhatamedha. Tarkaanfii barbaachisaadha jedhu. Hammam rakkoo diinagdee biyyattii mudatee jiruu fi sababni shira ta'ee jedhamee qaama biraatiin diinagdee biyyattii irratti raawwatamaa jirudha. Ibsi jedhu gama sirna biyya bulchuutiin irra deddeebiin kan dhagahamu ta'us rakkoo diinagdee biyyattii mudatee fi sababoonni haala qabatamaa biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtudha jedhu hayyoonni diinagdee. Maddi rakkoo diinagdee biyyattii imaammanni diinagdee sirna biyya bulchu hordofu rakkoo qabaachuu waraana biyyattiitti mudatee fi taateewwan waraana kan hordofuun dhufan goolamaa siyaasaa biyyattii honkuraa jiruu fi tasgabbiin dhabamu investimentiin dadhabuu fi oomishni gabaa alaatiif dhiyaatu xiqqaachuu akka ta'e akka sababoota ijootti eeru. Dandeettiin bittaa maallaqaa biyyattiis yeroo ammaa sadarkaa olaanaadhaan gadi bu'ee jiraachuun ni beekama. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii. Hawaasa Oromoo kutaa Ayiwaa magaalaa Suusiitii fi naannoo isii jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Ayiwaa koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Suusiitiitti hagayya 15 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN marii hawaasaa fi qophii bashannanaa addaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artist Yaallet Dinquu Jamaal Goodii fi Daawit Taasisaa isin bashannansiisuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Sioux Falls, Worthington, Omaha, Nebraska fi Greenland, Nebraska qophii kana irratti ni hirmaatu. Daayireekteriin OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon Stony Creek Hotel 333 Suusiitii Ayiwaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. 7122814394 7125779445. Haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsa. Koree qindeessituu sagantichaa Suusiitii Ayiwaa USA.